muslima wal jaalachuu wal kabajuu walirra afii walii jechuu qabna isa jedhuudhaan wanti kun dhufee jechuudha. Tara yoo xiqqaate tara afur gurguddaa afaan kiyya dhufanii obseyan koomentii kana jala sodaattu hundanaan jedhanii isaan nama kuma dhufanii sa'a 24 sii kennanaan jedhanii sa'a mata 24 san booda waan rabbi na godhu eeggadha malee sheeka nagaa waan baladhu ofirraa gabbutee beekuun isaan kana ani nama sheekaa hidhoobsaaf itti bu'ullee hin barbaadu. Waan kalee namaa godhan rabbiif namaa godhanii rabbiif eega namaa godhanii hin dubbatan. Ani aggaataamii aganyoo tattaqqamku qaawwannoo keenya jiru nu wal qeeqna taanaan kana gidduutti dubbiin ballachaa deemti maatii xuquut dhufaa saboo fi xuquutu dhufaa bakka addan faffacaa deemnaa jechuudha. Viidiyoo asliin haasa'u viidiyoo sheeka roobee haasa'u amma wanti nu haasaa jirru kun asirratti afaan jirtu. Viidiyoo riikardii godhamtee inni kaan buddeen mataa isaatti hojjechuuf jechuudhaaf YouTube irratti gadhiisaa, TikTok irratti gadhiisaa, turtee waggaa baay'ee dhaggeeffatamti. Kana keessatti immoo nuti alhamdulillah ala diin al-Islaam namni islaamni tokko guyyaa 3 caalaa waliin ooduu siin qabu isa jedhu gatii beeknuuf kanarratti wanti kun dhaabbachuu qaba isa jedhu Mubaarakis ture Abdiinis ture namni baay'eenis turani ganama akkuma diqqaa sheeka roobee bananii jennaan anis argeedhuman seenee kana keessatti alhamdulillah nuti muslima wal jaalachuu wal kabajuu walirra afii walii jechuu qabna isa jedhuudhaan wanti kun dhufee jechuudha. Dhufuu keessaniif immoo gammachuu guddaan qaba. Abdii ati immoo itti dabali. Galatoomi ulfaadhu irran deebi'a silas dubbadheetan ture laalee naa ta'uu didee akka sheeka roobeetti jiran naa ta'uu didee akkuma Mansuureen jedhee barsiisaadha waa'ee amantaa dubbatu lola akkanaa immoo nama wal beekuu gidduutti dhagahuun baay'ee jibbisiisaadha. Kun yoo dafeen dhaabanne boriftaan gandatti galee wal raggaxuu dhufaa rakkoo biraatu dhala ta'ee yaadda'ee ganama kaasee Mansuureen atis narraa fudhatte yaadicha Mubeenis narraa fudhatee sheeka roobeen narraa fudhatanii asliidhaafis kaa'ee kunoo Hamzaadhaafis sagalee kaa'eeraanii kunoo lamaanuu jiru asliinis Hamzaanis akkuma laayivii sanarraa bahinan sagalee kaa'ee fi yeroon amantaa inni jechuu isaanii fudhuun immoo sheeka roobee Mubaarakiin armiinii kennee fi galche dheettimee sis galchuudhumarratu hin jiru akka tasaa asliin laayivii gallaanan anni isa jedhenni isin araarsuu barbaannan jedheen asliidhaanii asliinis miiseenjeriidhaan keessoodhaan gallee asufne jennaan miidiyaadhumarratti wallollee asumatti xumurannaa jedhee haa ta'u maaliifi ituu jedhee ka'ee an dhiisee sheeka nan jaalladhaa. Nama biraa akka narrabsutti sheeka kana narrabsine baay'een of qusadhe yeroon aarii keessa yeroon galu tokkichaan gara haadhaan deemee arrabsa sheeka kana garuu nan qusadhe nan jaalladhadhe ulfaatuu galatoomi jechuun hin barbaada. Kallattiidhumaan sa'aatii dheeraa suura nama 13 oltu jira waan ta'eef hundumti keessanuu sheer godhaa namni biraa akka dhaga'u barbaannaa sheeka roobee isinis isin waammanneen naan lakkiin dhufuu aniif asliin lola baala gaaraadha na arrabsaa ture anis arrabsaa ture mana isaan galu hin jenne. Galatooma ulfaadhaa kabajanii dhuftan isin waammannaan kabajamaa Hamzaan illee dhufe Imrishaan dhufe Amar Culullee beekaanii dhufte atis Amar Culullee fi Imrishaa kan isin waammate sheeka roobeeti kan dhuftaniif immoo araara buusuu fi araaris immoo obboleessi keenya obboloota keenya lamaan sheeka roobeetii fi asliit wallolee wal arrabsaa turanii Hamzaanis sheeka roobee arrabsaa ture sheeka roobees koofiyyaadhaan bishaan daakaa koofiyyaadhaan bule jedhanii dubbataa turanii kunis hunduu asuma irratti xumurree baana arra jechuudha. Ani gaa waan hin dhagaye waan isaan dubbatan dubbatte sunasitti dhumatee baha arra waan ta'eef inshaallah yoo rabbi jedhee kanumaaf dhuftanii aslii kiyya in eegallaa inshaallah isaan sheeka isin nama guddaa mee maal jechuu barbaadu carraa jalqabaa sheeka roobeetiif hin kennaa waan jechuu barbaadan yoo qabaatan Amadii fi Imrishaa kan waammate sheeka. Imrishaa kan waammate isin sheeka Imrishaa fi Amar Culullee in eegalla maal jettu isin? Maali beektaa qabsoon kun wayita ka'u nama tokkoon ka'a eegasii ammoo tiniini babal'ataa deema. Durdursoo isin galatoomaa jenna. Ka deemee bilookiitti hin dhufin. Wanni so achiin fuufee bilookii keessa seenu. Wanni waan jabaadha. Ibiddi gara naa qabsiifamu illee waan jabaadha. Keessattuu meesanii nan bifadha garatti haa ta'u uummanni awwaame kunniin uummata dura bu'oota. Amma Culullee kantiibaa kiyya
Imrishaan Ayyee. itti aanaa kantiibaati. Jara malee ammootiin afaan hin buqqifadhu jedhee akkuma san isinillee advaanteejii naa eedanii galatooma. Jarris dhufte dhagayanii jiranii isinis ammootiin itti himtanii Ahmad Culullee hangafuma Imrishaati kantiibaadha. Ahmad Culullee irraa buqqifadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Yoo dandeesse viidiyoo banadhu Ahmad Culullee araararra jirra bro. Viidiyoo bani. Araararra jirra viidiyoo bani yoo dandeesse. Ayyee rakkoon qabu bakka haala mijjeessina. Maraafuu galatooma hundi keessanuu sheeka roobee. Amma isaan garee waan ta'eef wajjin isin warman guddoo araara amma sheeka roobee ajajaan keessan isin waaman kanaaf isin waraanni qophiidha moo qophii mitillee fedha gaafadhaa ka. An akkuma kiyya singil nama dhuunfaa Gaafachuufi bara. maal jettaa? Gaafachuufi asli viidiyoo abanatu hidheeti gaafachuufi. Gaafachuufi bara. Isinumaa sirreessa. Ahmadi banachuun si mijata viidiyoo. Abdii rakkoon qabu viidiyoon banadhaa garuu sirreeffadhaa waa'ee araaraa maal nuti nama takka wajjinuu qiimii hin qabnu asli yoo ta'e addisii miti anaafis isin martuu wal beeyna akkuma haasawni haasa'ame nuti akkasuma wanni biraa wanni waan isin asitti wal geettaniif kana morminuuf hin jiru sheekaa roobeenuu dubbatanii teena dubbiin sanuma waan sheekaa roobeen fudhate nuti isinuma fudhanna waan jaarsi jedhe nuti fudhanna nuti walii xilaataa miti. Hidhannoo hiikkachuuf qophiidha. Hidhannoo hiikkachuuf qophii. Maalikaa jaarsuma hiika duru. Hayyee sonaan hin jiru. Tole haa ta'u Waraana bareeda. sheeka roobee ol galtaa qilleensa buusee Hamzaati. fakkaate sonaa fi Imrishaa keessa. Okay, networkiidha. Hamza ati turi booda si dubbisna kana goolamne ajandaan kee kanaan wala qabatullee malee kan kee kan goolamna kanaafi. Ayyee asli ati yoo waraana hiikkachuu qophooftee sila eeggatteetta amma irra nu deebi nama 14,500 jira waan ta'eef. Yani dhugaadha akkuma reef jedhan. Ani jalqaba lolallee lola waraana qabuun seeyu lammata mootu Ahmad illee dhugaa hiriyyaa kiyya gara hundaan fireendii walitti qabnaa hiriyyaa bara dheerati hin dhageenye jira. Laayivillee haa dhufee haa lola kanas seenu viidiyoo haa hojjetu wallaa hin irra dhufne. Imrishallee hin agarree sonallee hin agarree an quban qabuuyyu. Anamma akkanatti quban qabuuyyu argitanii edaa bada jiran osoo gabbuu akka sheekaa roobee baanaan badatti durriyyeen dhagaan na dhoofte mataa na dhoofte hin beeku anamma anumaaf sheekaa roobetti gir walii jedhee akkuma obboleessa guddaaf xiqqaa walii bu'ee beeka malee akka mootummaa walloletti an quba of hin qabu jira kenna. Kama dhugaa na argu. Inni mootu rakkoo miti. Rakkoo miti maaf tayaa miti namni ijaaramee walitti wannu jechuun homaa rakkoon qabu an quban qabu ammarfaanti yoo waa jedhaa jiraatanillee namuma guddaa irra lolanii akkuma ka xiqqaatiin jalatti lolan guddaa irra lolanii Ahmadii fi Sonaa fi Imrishaa miti every single person nama sheekaa roobetira dhufee waanaan jedhe afooyin adillaahi maqaa sheekaa roobetiin an isaanii dhiise rabbi isaanii haa dhiisu yoo tasa itti balleesse dhiifama na haa godhanii an dhiise fiira deeggartoota sheekaa roobee ka isaan maqaadhanii maqaa hidhanillee asumaan xumurama because hin dhageenye nama sheekaa roobetira dhufee hamaanaan jedhe hin dhageenye waan ta'eef hunda isaaniitu kooment irraa kaasee viidiyoo laayivii hunda dhiiraaf dhalaa deeggartoota sheekaa roobee an dhiise fiira warra sheekaa roobee deeggaran kanumaan yoo goolamne hoo sheekaa waan jira yoo qabaatan haa dubbatan. Thank you. Qoy isaaniitti tun darbiin taazaabii jira. Dhimma kana keessaas harka qabdi waan ta'eef Jamiilaan ni dubbatti. Iluu yaada qabdaa kanarratti. Ani yaadan qabu rabbii walii isin araarsuudha. Galatooma si warra araara buusuuf dhuftan kalee argee ture. Anillee xoorinata keessa waan jiruuf macallisuu wayyamaa jechuudha. Ayyee sheeka dubbadhaa dabareen keessan. Jamiilaa tu dubbatte bareeda Jamiilaa tu nuuf fidde sheeka. Jamiila dubbadhu sana booda sheekaa naa dubbatan. Ayyee galatooma hundi keessanii
namoonni as jala jirtan nama 15,000 hundi keessanuu galatooma. Namni baay'een araara kana jaalatee dhufe. Ani aslii baay'ee galatoomisin jedha ulfaadhu. Ulfinni mana keetitti haa galu reefullee waa kaasteerta. Namni hundinuu si lollaan isheettee deebite. Sheekallee torban keenya boruuyyuu na fakkaate laaqana naaf feeranii wal arginee jirra. Galatooma amma ammoo isinii bilbilaan yaaduma san fudhattanii dhuftanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Namoonni asirra jirtan jaarsonni yaada kana kaastan maaliifi namni Sheeka Roobeellee hin jaalata Asliillee hin jaalata. Kanaaf wanti kun osoo nama biraa taate haganan guddattu. Namni waan isin jaalatuuf wanti keessan waan guddaa miti wanti xiqqoolleen guddaa taate. Rabbiin isin haa kabaju isin martinuyyuu iddoo ulfinnaatitti. Ummanni haga isin jaalatu argitanii jirtan haga namni isin kabaju argitan. Namni asirra jiru jaarsonni kunniin Asliillee haa ta'uu, Hamzaallee haa ta'uu, Abdiillee haa ta'uu, Ahmadillee namoonni biraallee osoo namni biraa wallollee hagana jabaatanii asirratti sa'atii qaba namni martinuu yeroo itti taphatu, yeroo itti haasa'u, yeroo namaan itti wal qunnamu. Teessantun jabaannaan as dhufanii Mansuur baay'ee galatoomsiin jechuu barbaada. Isin martinuyyuu kanaafuu araara kana namoonni feetanii hundi keessanuyyoo sa'atii keessan gubdanii as jala argamtanillee galatoomaa jedha. Sheen illee dhugaadhaan bilbilaaniin nan dinne hin dhufaa naan jedhanii jechuma isaanii kabajanii dhufanii ulfaadhaa galatoomaa waan isiniin jedhu hin qabu. Ammallee yeroo dubbattanillee yeroo waa jettanillee Asliinuu dubbii fitee jira Asliin. Sheen illee waan jettan laala waan hundaayyuu waan barbaadan keessaa haasa'uu dandeettanii ulfaadhaa isiniin jedhaan kan caalaa waan jedhu hin qabu wallaahi. Adde Jamiila galatoomii dabareeni kan sheekaati sheeka dubbadhaa yoo dandeesse Aslii sheeka bukkeenuu kottu Mansuureena bukkee kaayii sheeka bukkeenaa gorii sana booda itti fufna. Ulfaadhaa galatooma warri jala jirtanii fi gubbaa jirtanis nutis kanuma barbaanna. Keessattuu nama sheekaa haasawni isaanii sharafama, doolaaraan sharafama, diinaaraan sharafama. Ani Dr. Asliin awwala akkuma na hammeesse lafaa ka'ee eeganaa duuba dhufeen haasa'e. Haasawullee hin barbaanne gadan bifadhee liqimsee taaziyaa abbaa kiyyaatii wal bira na harkaa taate. Anaa booyaa jiru jimaata madaa guddaa qaba. Abbaan kiyyaa duraan hin du'ee nuun jedhan eessatti akka du'e hin beenu gariin gaara gadiiti nuun jedha gariin gara biraati gariin hin duuneeyyuu biyya alaa bahee nuun jedha. Akkasitti sadaqaa baasuu dhabne guyyaa dheengaddaadhaa namni wahii gindhiirirraa naa dawwalee edaa ijoo kajaaltu keetii isinii nuun jedhe. Obboleessi kiyya sheeka gobbaatu tukeen akkana jedhee haasa'e abbaa kiyya achirra beeke. Edaa isin kajaaltu keetii nuun jedhe. An Sheeka Roobee jechuun si beeka malee kajaaltu keetii naan jedhe. Booyaa natti hime bara abbootiin hin qabsoo bakka inni itti du'e beeka. Guyyaa jimaataa lolli o'ee bakka sanitti du'ee naan jennaan madaa hedduu imimmaan hedduu natti jira madaa hedduu achirraa ta'a Asliin tunillee natti dhufte achirraa dhukaasa kiyya. Laa ilaaha illallah. Ani maal jedha reekan? Maal jedha reekan? Waan jedhu hin qabu. Angana waan jedhu hin qabu. Matarayaasni hin dhaqee bakka mara ga'ee laakiin ammootiin haasawni Asliillee numa laalama. Hin deema. Ani osoo Aslii waan jedhin dura miidiyaa banee wayita jedhu takkaa laayivii namni kumaa ol hin tarre 300 ol 400 akkasuma ol kuma seenee jennaan ofirraa cufee iyyuu sodaadhe maali badaa uummanni maa yaa'ee jedhee cufe. Galgala asii itti deebi'e. Dhaabtee kuma sadin seenu namni 300 ol hin tarree barkiyya 400 yoo guddate. Sila namni maa dhufe jedhu kuma edaa namni ajandaa barbaada bata jara namaaluma jettan. Ajandaa barbaada edaa namni laa ilaaha illallah. Saniin achi ammootiin anillee na buttee taaziyaa abbaa kiyyaatiin illee walafoo dhuftee rabbi araaramu jedhamee isin martu. Dhuftee wanni jedhee silaa dursa anatu nammootiin fakkeenya akkanarraa ta'u namni fakkeenya narraa ta'u baaba kana afwii baaba ammootiin bulii sadii caala dhugaadha namni waliin loluun ta'u yoo diinii keessatti wal dhabanii waliin oodan malee diinii keessatti
yoo sababaa san namtichi diiniidhaaf keessatti ol oodee waggaallee oodee sababaa saniin ka deebi'u taate garuu duniyaaf jecha bulii sadii ol waliin ooduun hin ta'u nama karaa namaa godhuan barumsa shari'aallee rabbinaa kennee alhamdulillah rabbil aalamiin namni waa hedduuf narraa laata sanumaafuu haasawati takkitti santu kuma dhibbaaf meeqa jedhe filaan fooqiisan kuma dhibbaaf meeqa jedhe bada jedhan kuma dhibbaaf 80 jedhe haga har'aa Badhaanaan ishee kagaa kamittan. kuma dhibbaaf 80 san sharafee namni ilaala isii ilaale argitanii vaaliyuu isiin qabdu argite nama sheekaa irraa kun hin maluufi bar namni sheekaa akkamii akkana dubbateefi bar jechi kiyya keessattuu ni ilaalamti. Ani diinii akkuma qat godhee kallattiidhaan sitti kijib hin jaaladhu dhugaa malee. Garuu ana akkamitti akka dhufa jedhee kuma dhibbaaf 80 wayituma san viidiyoo mucaa wayiin irra waraabee argee wayitaa gaafadhu akkana kuma 38 naan jedhan sila maaliree wanni kun qileen seensiftee yoo jedhe mee takka ajandaa ta'u jedhee ma callise rabbiin sodaa sanuu rabbiin sodaatu yeroo masan silaa namaa hima bulii takka bulee eegana namaa hime sun tarte ammaaf waraanni kiyyallee dhufe waraanni kiyyallee numaaf aare malee quuqamu malee daangaa waan dabreef ahma curullee dhumarra ka'e malee hin dubbatu iyyuu aslii ahma curullee takka dhumarra dubbate waa'ee bifaa kaafnaan bifa magaalaa kun diimaa kun dalagaa rabbiiti haa ta'u maraafuu afwan lillaahi rabbiif jecha garaan ta walitti hin deebin akkamii akkam afwii akkam rabbi quraana keessatti irra dabraa wasfahuu jedha fa'afu anhu wasfahu akkana jedha sheeka aqulqullaahu aslii kiyya aslii kiyya jedha waan kana ta'eef nu afwii feekii sanii miti ka beekuan rabbi quraana keessatti fa'afu anhu wasfahu jedha hiini isaa fa'afu jechaan irra dabra wasfahutu irra caala wasfahuun illee garaa bal'adhaa jechuun fa'afu anhu jechuun namni gariin irra dabree eega irra dabrellee ebaluun kun bara akkana na godhee rabbiif jecha dhiiseef malee jedhee dubbata yoo isa argullee baraan hin dhiiseefi malee banni waan xiqqi na godhee jedha fa'afuun san lillahi dhaame afooti lillahi afooytuu miti bara afwan lillahi asli afwan lillahi sheeka robi maqaawami asli maqaawami asli ani isaan dura dhiisee fi sheeka maqaawami jedhiin lillahi afwan lillahi kuno okay masha Allah ايش عمر چلولله عمر چلولله دي كنتيبا شيء كرو ديبا ما جرنا عمر چلولله دغير عبد دين دغما سغله سغلين كيرام jalqaba irratti hawaasa jala jiruu fi ka gubbaa jirullee hundi keessanuu galatooma ol fadhaa jechuu barbaada ani akkuma sheeka roobeen jedhe asliin qubaayyuun qabu sila inni illee sila na bokkosuu isaa waan hin laalle inni viidiyoo keenya nagarree yookaan irratti hojjanne fakkeenya sheeroobeen ammoo haa galatoomuu baga nu waame maaliif jennaan namni akkuma sheeroobeen jedhe ani aslii jibbaa isaan qabu na beeka walii yeroo baay'ee yoo namni aslii tuquyyuu isarrallee irruma gora annama kamuu nama miidhamu irruma gora dubbii sheeroobee hin baay'ate namni miidiyaa kanarra jiru marti gubbaa jalaa yoo namatti roobu'ani keessuma bu'a utaalee beeyta qaayidaa amala kiyya gaafa nama tokkocha namni hundi akka sooshaal miidiyaa kanarra jiru nama sanit duulu obsan qabuan waanuma kiyya ajanda makiyya son taane dhaqee nama san difeensii godha ogguu kana jedhu ammoo hamtuu asliif yaadeetii miti jecha wayita dubbatu kan namni kamuu homa nama san aarsu waa jedha kuni jecha afaaniiti malee xilaatummaa biraatiif miti kanumaanuyyuu asliin ka viidiyoo kennallee amma booda dhayxeetiin hin dhukkee nurraan kaasini ani sinumallee hamtuu sirraa yaadu hamtuu sitti yaadu karoobee irratti duulli baay'atee marti isaatu isuma arrabsa marti isaatu isuma dura marti isaatu maaluma sheetii kun maal balleessi hoteela saniin buleeyyuu maal rakkoo qaba ka jedhu sheeka roobee faana dhaabadhee kaleessa laayivii seenee waa dubbadha isaanirraa jechuu akkami waan kana akkana gootan ka jedhu jechuu kanaaf jecha afoo inaanillaa jechuudha onnemaan asliidhaan afoo tulillaa inuu jedhi ani gara kiyyaa ati garuu naa waan jenne amma boodas viidiyoon kee irratti hidhamee miidiyaa kanarra deemaa jira footoo keenya dura kaanii jechuu viidiyoo kiyya irratti hidhanii oofaa jiru yoo tasa booda argite addisii akkasitti hin fakkaanne siin jechuu barbaadeeti. Ayyee amee galatoomii. Mansuure
kan jara kana goolamni natti fakkaata kan sheekaatii fi kan aslii fi kan isaanii maal jetta kanarratti amma gara Hamzaa sun darbiin. akkana goona goolamne Okay. qaba dhugaa jechuudha. Sheekaa roobee ani isaan miidhuuf jibbaaf waan jenneen isaanis hordoftoonni isaanis uummanni Oromollee waan beekamu. Ani nama sheekaa kamuu sheekaa roobetiin nama saba kiyya ta'inuu nama diin rabbii qomaa qabu ani akka baalageenitti dhuguma waa balleessa. Garuu nama diin rabbii qomaa qabu kabaja qaba. Kana namni sheekaa hunduu hin beekan. Si galame. Meediyaan kan feesbuuk irratti irratti barreessaa oolan waa takka nu badhuyyuu asoo asii waa lolaa jiru yoo nama sheekaa dhufee koomentii takka barreesse hin dhaabaan. Geemii taphataa dubartii jiraadhee yoo nama sheekaa argan hin dhaabaan. Durumarraa jechuudha. Sheekaa roobee ani jibbee itti hinaafee maal waa takka hin jenne. Sheekaa roobee durumarraa jaaladha. Baay'ee jaaladha. Warroonni akka waan sheekaa roobee jibbiinsa yookiin narraa fagoo jira laga gamaaf waa jedhetti fudhatan sun dogoggoraa rabbi sinaa qajeelchu. Ani bakkeen sheekaa roobee itti na butte bakke 1880 sanii wal seenne malee an sheekaa roobee galtii kiyya seenanii nama 3,000 irratti saa'idamii 4 naa kennanii beekan. Hangafa kiyyaa nama sheekati jedheetuma tole jedhanii ofirraa gabbuuse beeku osoo deebii ittiin deebisin. Attaa godhaniitumaan aslii rabbiif jecha jibbe jedhanii beekan. Waa takka ittiin dubbanne nama rabbiif jecha si jibbe anillee rabbiif jecha si jibbe jechuun jedhee deebisu hin danda'u osoo nama ajanda barbaadu taate. Anumaan waa balleessee jedhee dhiise. Biloo goonee jedhan. Fooloo narraa kaafatan. Bakka nama sheekati miidiyaa kana hubannoon qabanii fooloo kaafatuma kana biloo waan biloo kuna godhan seeyanii hin as tokkoru jedhee dhiise. Sila sarchi godhee gizee isaan akkas jedhan nama agarsiisuu hin danda'a. Isinii galee miti. Wallaahi dogoggora meeqa yeroo isaan irratti godhan meeqa waan isaanirraa namoota akka isaanirraa ilmii qara'aa tureef sattaruuf waan baay'ee dhiise waan isaan na godhaa turan. Gaafa anaa mubaarak wallolle mubaarak irra dhufan hin dhiisan kunoo isaan kana ittiin buune sheekaa roobee wallaahi kunoo kana taraa yoo xiqqaate taraa 4 gurguddaa afaan kiyya dhufanii obseyan koomentii kana jalaa sodaattu hunda naan jedhanii isaan nama 1,000 dhufanii sa'aa 24 sii kenne naan jedhanii sa'a masa 24 san booda waan rabbi na godhu eeggadha malee sheeka nagaa waan bareedu ofirraa gabbuusee beekunoo isaan kana. Ani nama sheekaa hidhobsaaf itti bu'ullee hin barbaadan. Dheengadda bakka nu bu'anii mana marii bakka bu'oota uummataa seenuun oolanii haasaa isaanii kana dhumaan mastawaa akka warri mootummaa hin qabneef dubbadhe jedhanaan keessa kiyya ka rabbiin ni argu. Mastawaa dhumaan yoo nurra qaban nu bakka bu'anii deemanii Dr. Abiyyi soddaan kiyyaayyuu bashaasha bakka bu'ee filatamee 4 kiiloo seene bammiloo ansaarno. Sheeka wallaahi ka rabbiin natti argu waan saniif malee ani osoo isin waan feetan naan jettanii nama dubbadhuumi jettanillee beeytan naan loltanii beeytan gastirna seentanii natti caffartanii beeytan isin dubbadheen beeku. Parsanaal attaak namni yoo na godhe hin dubbadhan. Nama bakka gaarii hawwuuf tokko isinii galee miti gorfachuuf kararra sirreeffachuuf isinii galee dubbadhan. Wanni an dubbadheef malee jibbaa biraa miti. An kaleessa gisee isin nama 1,000 loltan asii nasriifaa warra Dubaay miira keessa isaa ture mee isin dhuguma sheekaa roobee yoo jaalattan warra isin sheekaa yoo roobee yoo jaalattan burji kaliifaa gubbaa baasaan agarsiisa ani mootu nama bira umraa geessaa jedhanii fiizaa isinii akka hojjetan miira keessa galanii godhaa ture wallaahi maaliif isinumarraa baranne nama sharriisitti oole kayrii yaadiif jira isinumarraa dhageenne nu qara'ullee baannu isinii galee miti akkasii homa sansanii afooyinaallee karaa kanaan qulqulluma na hubattaniifi ani wanni isinitti na buuse akka kiyyatti tolchuu wanni an dhufe bakkema isin osoo quban qabaatin 180 ta'e wanni namni haga finfinnee ol deemu kun bakka gandarraa filamanii ummata sikkoo mandoo kana bakka bu'anii mana maree bakka bu'oota ummataa seenaa jira namni kun gara aangoo nuu xagga'aa jira 4 kiilootti ol dhiibna adhumaan yoo soba guddaa kana soban warri mootummaa mastawaa irratti qabata. Hadiisni isaan irra himan kun da'iifaa waan jedhu 180 santu waliin nu fide hammeenya biraa isiniin qabu ani kama duraanii sanii kama gaabdura wal arginu seena ani silaa isin osoo sirriitti qalbiin ilaaltanii namni akhlaaqa uummata si komandoo qabu ana jechuudha. Nama kuma jarratti natti osoo seenaa sheeka kiyya isiniin jedhe gaabdura akkuma har'aa kanatti amalli kiyya sanumaan. Yeroo kamuu isin sheeka kiyya obboleessa kiyya kan gafaati hammeenatti fudhatina
gaafa isin akkana aangoon keessan ol dabale yoo isin dogoggortan yoo sagalee ummata taanu soddaayyuu kun soddaa jennee dhiibnu irruma deemaa oollaa jechuu abiyyuu gaafa aangoon keessan dabalaa deemu dullaan keenya isinitti baay'ataa deema ana qofami warri akkana maaliif haasirrooftaniif waan san ofirraa eega ammuma isinitti dhaamadha ina dhiifama araaran ooyfii walitti deebisaan qabne seetaniif amma arfa kenna fi iskalaayit jirtan boru yoo 4 kiiloo seentan yoo dakana ummanni beela asliin araara walitti deebisaan qabne araaramne jedhee isin dhis jechuudhumaa fi rabbi bakka guddaan isin haa ga'u jechuun sagalee ummata hoo taane yoo walitti buune hammeenyatti fudhatina ujoolleen tummaa waccii jettanii isinillee laaluu qabdan tafakkuruu qabdan jechuudhumaa fi rabbi bakka gaariin isin haa ga'u afoo oolfin teessanuma sanii waan tana qayyabattanii addaan naan baasinitti sheeyni burjii kaliifaa akka dhaqu barbaadee jette. Egaa akkas taate. Haadhaitaniif jedhe. Haadhaitaniif jedhe jetta yoo inni burjii kaliifaa si geesse ani nama tokkon geessaa jette. Kunuu maal argisiisaa? Tillee seenee xiqqoo na ulfaata.